Jawar Yaman isiniitiin jira. Akkasumallee ijoollee shamaraata ajjeesan cicciranii fi miidhaa qaamaan garaagaraa irra gahe isinii qabadheetiin dhufe icciitiin gabbaa'ee jennaanii jechuun. Maafiyoonni Yamanii jirtullee tokko tokkoon gabbaa'utti deemti. Gochi gariini gocha diraamaa yookaan ammoo tiyaatira jechuutillee sammuu namaatitti ulfaatu ka qaamaan ilmaan Oromoo irratti dalagaan qabadhee isinii dhufe jechuun. Mee jalqaba irratti mana kana subscribe godhaati, viidiyoo kana illee like godhaa. Haga xumuratti dhageeffadha hin jarjarinaati waan ajaa'ibaati. Jalqaba irratti shamarran teenata ajjeesan akkamitti akka ajjeesan maaliif akka ajjeesan illee xumura irratti waliin ilaalla. Amma mee viidiyoo kana ilaala. Ati keenyuti? Ammoo qaadam sulee jaanii warra sulee yaanii meettaa warra gaadaa gartee bulloo fa'aa warra daaddoo sanfatti. Ati cabse? Bakka ni cabse moo? Aadaa ittiin jabe haa? Mana eenyuti? Mana taajuuti haa? Taajuu eenyu? Taajuu amma Muhammad. Koomee ka jiru abbootii sin galii kun. Isin dirroo? Nama meeqa? Kuma meeqa meeqa isin abbootii? Isin nama meeqa? Kuma dhibba sagal isin abbootii? Uleedhaa isin caccabse akkatti? Ati taajuu dha akkatti ta'e? Taajuu miti. Ijoollee isaati? Dalayduu isaati shamsu. Maqaan eenyu? Maqaan isaa shamsu. Ijoollee isaati ni? Hirna. Ijoollee isaati? Hirna. Walluma isaati. Ati ijoollee isaati? Awwarraa baddannooti. Gaara mul'ata? Baddannoo gaara mul'ata baddannoo Ayyee dhiiga heerratti jaalladha. Mee adoo? Uleen akkas godhe immoo ulee diidaatiin. Tunu diitaama? Meeqa buufate? Kuma dhibbaa shantama? Ati ijoollee isaati? Ijoollee Arsii Asallaa Aanaa Roobee ganda sadii. Akka keessa rabbisin haa baasu haa? Hamtu rabbisin irraa qabu godha. Maallaqni isaan isin irraa buusan maallaqa barakaa rabbiin godhini. Uleen akkas godhani yaa? Taajuu Ahmed akkas godhe? Taajuu Ahmed akkas godhe? Taajuu Ahmed hoggaara jaalee isin eenyu usee maabaraa hima jaalee isin hin jee? Agartanii viidiyoo kana ijoolleen dudda dhaanii feeroon akkana godhanii dhahanii miila cabsanii walitti qaban. Namni sagalii kun ijoollee maaliiti? Ijoollee Oromoo kutaa garaagaraati jechuudha. Namni akkana godhe ammoo nama tokkochi. Maqaan isaa Taajuu Ahmed jedhama. Dallaala yookaan ammoo nama achi qabee nama tumee giddiidhaan hawaalaa namarraa buufatu jechuudha. Yamanitti iddoo Yaman jiraata inni. Maabara qaba ijoollee tumsiisee akkana cabaqsiisee dhiiga isaanii gajjisse isa kana jechuudha. Inni sun ammoo gurbaa suuraa isaati argattan kana jechuudha. Gurbaa kanatu ijoollee kana caccabsee akkasitti caccabsiisee maallaqa 900 irraa buufatee isaanillee dararaa ture jechuudha. Akkana kana bichaa miti waan hedduu isin ajaa'ibu argattan. Jalqaba irratti osoo viidiyoo ajjeecha isaniitiin dabarren dura hojii dallaalanii akkamitti gowwoomsanii biyyaa nama baasaniif erga biyyaa nama baasanii maal akka nama godhan ammoo viidiyoo kana. Namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti. Fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture. Ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture. Akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata 7 wajji ture. Achirraa isheen akka hin taaneen harkaa baatee iqaamaa inni wanta jedhu sanillee gubdeetiniin hojii bakka biraa deemtee jalaa dhokatte. Jidduma kana ilmi isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira. Asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira. Ilmi isaa nu bira guddate jechuun soddaadhaaree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaa'ama. Achirraa kan ka'e gurbaan kun jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiniin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettii tiyya xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessa anatu isin oofa jedhee Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemteetiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahee mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaannee karaa nam dhibeen nutti dhufe 200,000 hin buufnee fi ijoolleen achi yaa'an.
erga achi ba'ee booda ammallee mallaqa nu gaafannaan mallaqa ammallee daballeeti huduudarra jira jennaan 200 galchine kanalleen hin ta'u jedheetiniin yoo natti hin deebine kan jedhu taate ijoollee fuudhee of bira naqa jechuudha. Ijoollee sadiin of bira naqee ergine hiriyoota ergineen hin dadhabnee. Wanti isinii galuu qabu asirratti namichi kuni obboleetti gurbaa haasaaru kana fuudha wanti beekuu qabdan waan seenaatii miti waan qabatama lafa jiruu fi ammallee waan obboleewwan isaa irratti taasise. Eenyuni mucama obboleetti isaa fuudheen waan irratti ta'e hojii hammeenya gara jabeenya dallaala irraa daangaa jechuudha. Kafirummaallee hin beekne soddummaallee hin beekne akka ta'e hubattaniif. Ka akkana godhaaru kun obboleetti mucaa haasa'u kana fuudha. Ka inni akkana godhallee obboleewwan isaatii fi akkasuma mucattii obboleessa isaatii jechuudha. Dhageeffadhaa ga xumuraa. Ilmaan teetana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii ergina kan jedhuun haadhatii sodaachisee obboleessa ofii bakka buufachuun dhaqee haadhatii kaaree meetira magaalaa keessaa 400 mallatteessiifate jechuudha. Kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeran ala tetti dhiyeessinee waan kanallee fudhatte ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeran alallee gaafatee kun itti warwaatee Koma wanti godhamuun jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e achirraa kaka'ee haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaaddara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asiin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. haa ta'u malee sanillee gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaala qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo si hubachiise waldaan ittisa godaansa seeran alaa waraana hidhate ka mootummaan deeggarame waan inni qabu hin jiru. Ummanni kun kan jiraatu gaara qixxeetti galee bakka mootummaan garanallee hin dhaqqabnetti ka garanallee hin dhaqqabnetti ka ilmaan namaa dararaa ture. Ijoollee tana tumuun ijoollee tana mootu obboleettiif jalaa qabaa si fuudhu malee jechuun uf bira kaa'ee ijoollee gallakkisuu dide jechuun namni kun. Ka miidiyaa irratti gizee 100 ol hanga miidiyaa waldaa ittisa godaansa seeran alaa homa kana dubbannaa yeroo hunda jedhee hifatee warri jala deemu koree odoon taane jala deemu ka akka Anas akkasuma as jira Amarallee dha jira jala deemee kan hifatu takka waraqoma qabadhee eeggachaa ture. Dhagaa hojjetaniimi maal godhe erga daangaa erga deebisee erga qabee akkaan gahatee booda Sumaalee keessatti 200 gaafatee fudhatanii erga fuudhee gama baasee Yamanii ga'e immoo daangaa gahe jedhe ammallee 200 biraa gaafate. 200 sanillee kennenaan saniinis erga 400 nyaate dhoowwatee maal jedheen lafa magaalatti maqaa isaatiin kaarimeetira 200 maqaa isaatiin kutanii haga isaa mallatteessanitti ijoollee tana kennuu jedhe yookaan mataa isaanii muree isinii ergaa jedheen. Maatiin ijoollee nama 3 lubbuu dhabuu irra lafa tana dhabuu eeyyinaan ammallee laal ija jabeenyaaf sodaa dhabuu isaa irraa kan ka'e obboleessa biyya keessa jiru bakka buufatee dhaqanii mallatteessaniifi lafallee kaaree maqaa isaa deebisaniifi kennaniif kanaanillee dhiisuun deemu dhageeffadha. Achirrallee dabarsinaan immoo san qofatti nafne fuudhetiniin obboleettii tiyya fotoo akka carraa ta'e yoo kasii ergu taate ani ergee fiira fuudhee araba gurguratee mana fincaanii keessatti hidhanii riyaala 15,000 gaafatan jechuudha obboleettiiti. Isii takka keessa. Riyaala 15,000 gaafatanii achirraa Muhammad Shurrubbee karaa cufuun galatoomu asirratti galatoonfachuu barbaada. Karaa cufuun isilleen mallaqa haga jiru warri akkasuma ittisa waldaa godaansa seeran alaa kunillee obboleettii tiyya dura ilmoo irraa qabu san irrallee kara riyaala 10,000 buufatee asillee mallaqa waldaa ittisa godaansa seeran alaa hirmaatee dubbiin akka gandummaa amma dhufte kun hin jiru. Namni hunduu ijoolleen qabatte ijoollee gandaatii warra qabate warra soddaatii safuudhaa jedhanii kadhatanii erga dadhaban rukkaaba isaa akka karaan dabarre Muhammad Shurrubbee koree keessa jira waan ta'eef Muhammad Shurrubbee koree keessa jira karaa cufuun kanuma mirkaneessa barbaade rukkaaba isaanii harkaa qabee haala rukkaaba isaanii inni harkaa qabeen obboleewwan tiyya bahanii deeman dabran jechuudha.
agartaniitiin jirtan viidiyoo kana jechuudha. Agartanii laal tokkoffaa irratti maal godhe ijoollee sobeenatu biyyaa isin geessaa su'uudiin isin gaa jedhee manaa baase erga manaa baase takkatti fuudhee ufit dabalee nama sadii godhe lamaan manaa bahee erga achi deemee daangaa gahee maallaqa gaafatee hin kennaniifi ergasii ammoo Yamanii dhaqqabee maallaqas ni gaafate sanillee 200 kennaniifi 400 sanillee didee lafa kaaree illee kennaniifi 400 irratti kaaree 200 dabalta hagas hunda ta'aniifi hindite shamara takka lamaa san keessaa takka keessaa baasee afaan oromootiin dhaga'u jirtanii riyaalatti araba gurgurate erga gurguratee laal intalti sun gurguramtee waan godhan wallaalanii ambaasaadara su'uudii jiru ka Itoophiyaatti illee himanii waan kana dadhabee sadarkaa federaalaatti illee himatanii waan kana dadhabee waan godhan dhabanii akkasuma dhaabbata mirga namooma baqattootaatitti illee himanii waan kana hunda dadhabee jechuudha. Jaran sadarkaa kanatti dallaalli namni inni beeku obboleessa isaa beeku maatii isaa beeku ka soddaa isaa hagana isa taasisa namni kun ammoo akkam akka si taasisu itti yaadi namoonni gana dallaalaan karaa biyyaa bahuu deemtanii jechuudha. Hayyee amma mee viidiyoo tokko ka qalbii na cabsee fi akkamallee hedduu garaa nama nyaatu tokko mee ilaala. Hoggaa suudii dhayitu riyaa hoggaa dhayitu ummata keenya namni miciyyoo san ciccire abaluu fi abaluu citii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee saadaadhatti tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa saadaa keessattiidhaa jirti maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin arganne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifnee eessumaas dubbifnee haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu fi abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma miciyyoo arsiidhaa takka sagandii miciyyoo hamarraa umaraa damni yaadatta miciyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti miciyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzama hijra dawlii yookaan international organization migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee miciyyoo takka miciyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo qaxaabir keeysaa obboleettiin Faransaarraa dooraala 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirtu obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte miciyyoo san itaa meekamitti isin tuman qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii jette dooraal 700tiin miciyyoo sanirraayis fuunee miciyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessa jirti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a. Dhageettanii jalqaba irratti ijoollee shamaraa ajjeesan nama sadii ajjeesanii jennaan sababa sanitti mucattiin beektu takkatti nafti mucattiin tun nu tokkomti yookaan ammoo icciitii kennanii baasti jedhanii cicciranii maal godhan meekaan maranii awwaalanii jedhu cicciranii isii akkasitti awwaalan baasanillee jarri amma haasaan kun ufii baasan seenaa miti waan jarri ufii qabatamaan qaamaa ragaan baasanii ergasanii maal godhanii mucattii san awwaalanii jechuudha san bichaa miti laal maal jedhe ijoollee shamaraa nam takkatti dubartii takkatti nama sadii gudeedanii erga isaan gudeedanii ammoo dhaabbata baqattoota Yamanii jirutti geessine mana yaalaa isaaniitti geessine ergasii yaallee jechu jira waa inni jedhe hundaan afaan nan qabatu viidiyoo kanaa isinii hin fidu sila garuu waan namni keenya ta'u jiru haa argattaniif akkasumallee isinillee waan akkanaa yoo qalbiin isin yaadde haa eeggattaniifi jechuun obboleewwan kiyya ammas ammoo gara jabeenya ummata keenyaa daangaa isin akka bartaniifi jechuu yaadeeti. Hayyee mee mallee dhaggeeffadhaa. Miciyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti miciyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhuu
tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira. Hudduu duubaan dhalaa Oromoodhaati keessa guranii achirraa dhalaa Oromoodhaa kireessanii. Dhiira Arabaa nam sadiif kireessanii namni Maammarriyaa jedhamu. Tasliisitti miciyyoo san maallaqaa sirraa fudhatanii dhiirti Arabaa mana keessatti miciyyoo san guyyaa lama guutuu gudeeddee miciyyoo feenti taate. Achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu Riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godhan seeraan alaa maallaqa oli buusifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa Suuditti shabaaba Suudiidhaa irraa waraabsifne. Akkasuma mallee miciyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati. Haboo isiidhaatiitu nuffide miciyyoo saniis fuunee miikaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababa miciyyoo sanii eenyuutitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan walitti kanninee jechuudha. Ijoollee jalqabaa san ufii gudeetan nama sadiin tan ammoo mana keessa walitti qaban fuulduraan re'eetu jiraa jedhe akka namni ittiin beekne yookaan arabni shakkin duubatti ammoo ijoollee shamarraatiin ta hojiidhaaf biyyaa baate gurguratanii jedhe. Sambira taranii shamara takka araba sadi irraa birrii nyaatanii itti dhiisanii guyyaa sadiif shamara tana gudeedanii ijoolleen kun intalti wallaaltee miidhamtee achii fuudhanii magaalaa Riyaad geessanii dhaabbanni dura mucattii tana yaali kayaman jiru ammas maallaqa gargaaree ergasii Suuditti yaalanii jechuu jira arguu jirtan. Sadarkaa kanarra jettee Oromoon sadarkaa sanitti geessanii yaalan jechuu jira. Waa inni jedhe gurra keessaniin dhageettanii anammoo irra isinii deebuun guddoo waan barbaachisu natti fakkaata. Laala ilmaan Oromoo akka itti ijoolleen keenya dhumatanii fi akka itti dhumachuu deemanillee laala. Rabbiin isaan haa qabu zaalimoota dhugaa miskiinaa ammallee rabbiin haa baasu jechuudha. Dhugaa miskiinaa rabbiin dhuskiin rabbiin haa baasu. Laal amma sirratti wanti isin beekumtan jalqaba shamara nama sadi ajjeesan sababa isiin maallaqa kennuu itti fayyadaman na fakkaata. Ergasii ammoo intala tana ammoo nu beektitti cicciranii akkana godhan nu baasti ciitii jedhanii. Lammaffaa tan ammoo nama sadiin gudeedan isiillee fuudhanii yaalan ergasanii ammoo deebi'anii tabira araba saditti maallaqa irraa yaatanii gurguratan. Arabni sadillee ijoollee tana guyyaa sadii mucattii tana guyyaa sadiif itti taphatanii ergasii mucattii fayyaa dhabdee finnee magaalaa Riyaaditti yaallee isu jira. Waan namarraa dhageessu hin taane waan ofii arge gurbaan isinitti himuu jira. Anis ammoo waan qabatama achi jala taa'ee waraabee isiniin ga'u jira jechuudha. Laala sammuu namaatti sheexanni hagana namatti garaa hin jabaatti jettee hin yaadda. Ani yaadu garuu ajaa'ibaa bara. Mee viidiyoo kanallee daawwaa. Waa'ee dallaalota hoosha sagal gubsiifne. Hoosha sagal jechuun mooraa sagal gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefu sitti ergeessan. Haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa. Ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa ka ifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan ajjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hima jechuudha. Achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee ummata sanii geessinee hoosha sagal gubsiifne. Hoosha sagal jechuun gurguddaa kana. Hoosha san keessatti wanni argame shuguxii, filaash, meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha. Harkisiifnee hoosha sagal gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti. Hoosha jechuun kun afaan Arabaatii mooraa jechuudha. Mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan, dhalaatti gudeedan, dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha. Akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee dalaynee hoosha sagal irratti hoosha lamammaas hoosha 10 gubsiifnee dallaalota 10 biyya keessatti hiisifnee jirra. Namni 14 ja'a anka maqaan na bira gahee nama 10 beekaa waa hedduudha dalaynee jechuudha. Rabbuma irratti hirkannee if dandeenye. Anis gara booda irratti achitti eega looyarri UN dhaan jala bu'ee Osa jiddumaanii viidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf. Mul'isee abbaa akkas godhee kana itti deebinaa jiddumaan viidiyoo kana illee deebina. Miciyyoo duraa san akkasitti hidhe
hayyaashitti Ahmad Hussein Jaamaa shamarran Oromoodhaa sadii jeese shamarran Oromoodhaa sadii jeese eenyunni Ahmad Hussein Jaamaa dhalaa Oromoodhaa sadii lubbuu galaafatee hoggaa gartee silaa nuti mootummaadhatti himnee namichi inni bira dalagu 35 suudii kaash godhee kafalee isa hidhaarraa baase jechuudha. Nuti hiina jennee hoggaa gammannu achiin hidhaarraa nurraa baasan. Leennoo Yaman keessatti Zalaxii Shaa'ur Balqaadii jedhan. Afaan Oromootti hoggaan kumaallaqa kiyyaa qaadiinaa gad deebisee jechuudha. Waan dila takkaatu jira Yaman biyya gartee lolaan burkutooyte waan taate. Fayyaa ta'e obsa Asumaanii namni hedduun waa'ee Hussein Maabaraa eegu jira. Waa'ee Hussein Maabaraa maal hin jettan? Akka warrootni qabdanii. Laal Hussein Maabaraa nama bakka sanitti duroo hoosha gadhaabe wanta maal jettaniin ataksan keessatti Hussein Maabaraa Nuuraddii Yuusuf Jookar ummata jechuun gaammaan tana maafiyaan tungaa ati hangan qabduu namoonni bebbeekamoon bakka san keessatti bebbeekamoo ta'an akka Harargeedhatti Hussein Maabaraatii fi Nuuraddii Yuusufii akka Arsiidhatti Jookar nama jedhamu. Hamarraa Umar Adam maqaa isaa guutuu ni qaba. Hamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa. Ummata sadeen kana ammammoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa lammaffaa Nuuraddii Yuusuf sadaffaa Jookar. Agartanii jalqaba Yamanii tanatti namni hooshaa yookaan mooraa ittiin nama saaman kana gadhaabe maqaan isaa Hussein Maabaraa jedhanii jedhan. Amma ammoo gurguddaan achitti nama fixu Hussein Maabaraa Harargeerraa jedhan. Nuuraddiin illee akkasuma Harargeedhaa jedhe. Deebi'ee kun ammoo maal jedhe ijoollee Arsiiti Jookerii jedhe maqaan isaa. Jooker kama miidiyaarra jiru kana fakkaate. Laal sadarkaa kanatti hoosha ijaarratanii nama saamaa turan. Nama ajjeesaa nama dararaa turanii jechuudha. Ni ammoo waan ajaa'ibaa viidiyoo tana laala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت لي سنجيرة دي بودان ويا خناتو ويا أبان فري وان فري سيقولوس ويا أبان لبو يفيتيف آخرة يفيتيف ويا آخرة وفي بربادة دي وان تيف أبان فيتي وان فيتي نانجتس إن شاء الله تعالى ربي ملي ربي نجرو وان تيف آني ربي جتشا ورين أمان وان فيتن نقوتن سنو ربي سنعمل كيسو ورين سجي سنانجت اللي ربي سيعمل كيسو هدو تكا جرينيا خيست علمنا ما جريني قرماتا وان هدو ارقا والله باقيني سنجل فدا مالب نمفيدو سنة الربسون نمفيدو سلانا فيده اسنين الربسة نمفيد مالف دلينا الرادق آجرت دلينا الرابوس آجرت أرلي ويا عرفا خنان ويا دلي دكتن خنان اللي أرلي نربستي أنا نمر راديتا أنا في بواد أرمنا تنربست إن شاء الله تعالى نوان تكلي خنا الرايرسون يو خنا بدوتي ملي أكسي خرادي ماتين سنتي أسوجرا إيريوتان كيا نموتا غا بيرادك دبسون تركامتا سني فقران دي مجرا دوغلاتوما خنافو با يانا خيسن يادا خيسن غا يادا نرق أبدانيس يخنا تشوفيس مرقا أبدان مالف نمو وان فجاسي مرتين ميري أبدا نمو جي في مرتين شو اوكي بقولو فجافتيت آفي أمتشون انجرو ويدا أكيس كوني عمل خينيا agartani laal maal jechuun jira osoo adhan ajjeesan illee an shaahide masjida deemu jira jedhe fakkeessuudhaaf alaabaa abbaa gadaa hin uffate tafsee nama salaatu fakkaatu harka qabate salaamaan jalqabe guyyaa jummaati masjida deemaara namni kun eenyu beektanii Hussein Maabaraa namicha kana jechuudha gurbattii sanatu Hussein Maabaraa kaayran isa kanatu iyyuu amma jannata gala jedha wallahi jannata wal agartoti rabbiin badii biraa osoo shirki dalagdeeti dhiisa garuu dhiiga miskiina kajisit maallaqa humnaan qabdee irraa nyaatte dubartii akkasii gudaachiste akkasuma nama miidhaa qaamaa garaagaraa irra geessaa turte rabbiin siin dhiisu haqa jidduu makluuqa rabbii jidduu makluuqa dhiise waan ta'eef siin dhiisullee dhiifamallee hin qabdu jechuu laal Jawaar Manxasee jennaan waa'ee isaa namni haasofnaanii gaarii fakkeessutti
qabsaa afaan yookaan ammoo sabboonaa fakkeessuuf alaabaa abbaa gadaa uffate muslima fakkeessuuf tafsir qabatee muslimummaa akkanaallee hin jirtu sabboonummaan akkanas dachii keessa hin jirtu dhagaa jechuu barbaadeeti hayyee yeroo xumuraatiif mee kana laala nama 65 ka gurbaa diimaadhaaf taargeeta keessa jiru achumatti hin qabeefi dhaggeeffadhaa haya amma sanbira gatu taalii warra Yemanitti hin deema gurbaan diimaan jawrii kanan dagateen Oromoon itti fuuf ammaan tana as keessatti warraan dhiisee fi warramma qadabaa irra bahee shunkurtii fuffuunfatu jiru qabxamanni qab itti gaggodee deebuu jirus dila tokkootu jira. Viidiyoo kanas dhageeffattanii laal nama 65 nama takka lama miti nama 65 liistii keessa ka jiru eenyu gurbaa diimaadhaafi jechuudha. Gurbaan diimaan jawaarii beektan hundi keessan. Inshallah rabbiin isallee irra haa aansu zaaliman illee rabbiin haa qabu. Viidiyoon kun ammoo dheertu jira. Namni keenya asli isaa amala isaa irra waan dheertu dhageeffachuun jaalata. Sanii fi irraa gaggabaabsaatuma keessaa bakka ijoo isinii fide jechuudha. Akka inni jirutti osoo isinii fide hin laalta waan jedhee yaade. Kanaaf nama 65 kana ka gabbaye qabee morma qabee isin biraan gahaa isinis hin barattanii ijoollee keessanis hin barsiistanii zaalimni akkanaaf kutaa garaagaraa jira yookaan nama ganda kan keetii bahe ta'uu danda'a waan ta'eef irraa baratta waan ta'eef jechuudha. Zaalimummaan bultilluu tuuftullee akka nama qabdu irraa haa barattaniif. Kanaafi hundi keessan agartaniitiin jirtan mana kana subscribe godhaame viidiyoo kana like gochuu hin dagatina ammallee yaada keessan karaa koomentii isin naa ibsaa viidiyoo isin fiduu barbaaddan viidiyoo akkanaa nuuf fidi jedhaa naa kaaya ana ammoo inshallah viidiyoo akkasisan barbaadee isin biraa hin qaqqaba Hamza miidiyaa jajjabeessa nama 14,000 hedduun na laala garuu ammoo namni subscribe godhu nama muraasa ta'uun qabu jechuun subscribe illee haa deemu keessa waan ta'eef fayyada miidiyaan kun subscribe godhaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.